طافي ليه بالرجرابي استعوج على كيس كده هاتي تشيس وجرتا هاي تشيس يا بيبي جرتوسي نجا كيساني فيا على مني سانمني جرتني فيرون كنو أما تياسين كاني كومي فريه لا قوة ستيمة لا ايه سديمنا كومي ستيمة لا ماما وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته طافي شوكولاتة بيتا ايه دقي تركوا مرة لالش كوشينا كوشينا لالي كوشينا لالي تابين غوتاني صح تابي كان اللي نما چنقون فدو argite ayye doki hanicho mal mata qabatta qoy ati dhufteetu mata kana qabattami dhufteetu mata qabatti risi meena dhungaddo ara hanicho kiss nanaay buntu jira qaaliti yakkam karole karu tan akkamin godha cufuyu cufu ada firo jira وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته سميرة جرى بريدو تيا ليفي بري بقى والله ليفي كان جبسيسة ليفي كان أنا مجبسيسة تمان إيسة قارو جزء تك ننف ديمينا حاصل لي رفته ليفي أنا مجبسيسة جزء تك بقى نسينا قارو جزء هندا أركتني ودليفي دي سفر دد في ها أنا يدني في بيتك شو سميرة وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته الربا قلقل الرفا الربا قلقل الرفا غنما كاي مجاهية برم سقيفة دا أركتني أكدت أم ببريدي عدد مولي بلوم بريدي سنيد فاجرابي samu galato adadu ma ole bulu adadu mai sinin rabadun dabala bareda dufa dugarabi dugumami wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh duguma ber adadu ma ole bulun adadu mu waggal lakayamun guyal lakamun amin sitti atulu آمين قالتوما سنت اللي أتولو والله ليفين كوني جزء هندا يوسينا أما كينا ما فيت جزء هندا تلفون جرى اللي تاو مشكلة كبير سميرة آمين قالتوما والله الفاتك آلي وانتي michu galatoma hundi keessaniyu zenu ko wayye ko wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh garu yo livid istelera ko akkamitti namni ko livid ise maalif dubbachuu dhabanii jaanii huma nama tuttuqanii bir walla akkaataatti jiraatan rakkoo ta'e yaani beqa akkuma yaani dami afulli firra taa'watillee taa'e jechuu laata anin beekuan yoo an callisu le maalif calliste namni kun maalif dubbatu didee jaanii nama dubbisan ufumaan giddimaan wallahi
Samira fataa dhaara biran wallaan irraa miidiyaalee ani jechuun gizee takka takka seeneen ilaala achi booda inumaa quban qabu wallah jireenya kiyya malee jireenya mataa kiyya mucaa kiyya eessan gayadha as keessaa biyya akkamitti as keessaa baa malee waa biraa wallahi namatti sharri yaadu ka sharri na yaadu moo deebi'ee dachaa kafalamaaf waan ta'eef uummata rakkoo hin qabu ani waa hunda rabbi irratti dhiise waan ta'eef wanti rabbi challenge dubbatu sin fedhu ililliin dhufte kina ililli waanuma tana matara nan kaayin waanuma tana inoo somaan dheessu akkasi wallahi ililli essa badde qoyati walla sille qaata argu dhiise tiya inko faltami annama dagadde yu walla quban qabu garu namni beekamaaf nama tuttuqa malee amma silani dubbadha garu dubbachuuf feene malee ani ber suuraa kiyya rakkoon qabu suuraa kiyya duraan dhugaadha furdoo ture baay'ee dhagaa jira argelle live nama tokko wajjin duraan dabarsite ani nama biraa wajjin dabarsine nama tokko qofa wajji dabarse sanis ka halala ka ilmu abbaa ilmooti kanamni guutuun kamaatiin guutuun ittiin nabeeku garuu suuraa telefoona namaa keessa barbaadanii namatti erganii na arrabsaa jechuun wallahi na dhibiyan maal akka jedhu si wallahi suura dhamale video miti baay'ee ani illee argeera namni sun ofuma namni galgala sharri nama qotaa deemu booloo nama qotu san immoo osoo gadi fageessuu baate ofii isaati itti bada waan ta'eef annama hunda nama yani amma fakkeenya laabii kiyya yani jechuun nama tokko waliin dabarse nama san isin hunduni beeytanii video miti suura rakkoo miti yani mana kiyya keessatti abbaa warraa kiyya wajji akka fedhe ta'uu danda'a miidiyaa irra bahee ta'uu baadhus abbaa warraa kiyya wajji halaala akka fedhe ta'uu danda'a tarii mataa qullaa ta'uu danda'a tarii yani hin jira miti mana keessatti isin dubartoonni ni beeytan akka barbaadan teetta waan ta'eef rakkoo miti osoo ber wallahi garuu osoo duraan yani akka bultii nama ijaaratee beeku taate yookiin dhiira biraa wajjin kabaala goomu taate waggaa fi baatii meeqaa kana keessatti wallaa suuraan kiyyan dhokatu jechuu osoo anummaanuu kabaala gee ta'u taate akkasii fere wallahi hindokatu garo ana waa takka narraa fuudhuu dhabanii jennaan telefoona namaa keessa bilbila barbaadanii ani gaafina ta'e namanna ergeef ofii itti kennameef ofii gallakkisi jedhameeni ani wallaale mee maal jechuun namni ganama galgala shira namaa qotu uzbillah mee gadina lakkisi na arrabsi ummu faraa'ul akkasi mana suudanii olti mana suudanii nama mana suudanii ofii beekutu mana waa'ee suudanii namaan jedha malee namni mana akkasii beeku namaan hin jedhu waan akkasii hin beekne namaan hin jedhu wanta tokko beeka namni tokko waan akkasii yoo namaan jedhe waan ofii wanta san dalagee beekuu fi nama sanirra nama kaayamu ani nama sodaa rabbii qabu wallahi nama ilmoo qabu nama maatii kiyas jaaladhu nama gosa kiyas sirritti jaaladhee kabaju ani mana suudanii wallahi rabbiin natti arga waan ta'eef mana suudanii deemuu miti eenyumtuu na beekas keessatti osoo deemeyyuu namnummaanu wallahi namni namaa dhokatu hin jiru wanti namaa dhokatu hin jiru jiruu addunyaa tanarratti jechuu garuu tuffadhee dhiise waan ta'eef namni waan ofii wanta tokko dalagee beekuuf namaan jedha malee namaan hin jedhu akkas bakka
bakka heerumanii taa'uudha dabatanii maaltu nama maraacha maaltu suuraa telefoona namaa keessa soisisiise nama biraa wajjin dabarsin anutu fadhe dhiise garuu isin maaliif narraa taa'uu didan anni kana birkana dhib maaliif jiraatti akkamitti akka miidiyaa kanarraa fa'a balleessuu yaaluudha malee wallaahi ani badu annama jechuun wanta argillee haasa'uu miti osoo dubbatanii waa baay'ee jira garuu osoo akkuma antu fadhee dhiise kanatti narraa callisanii jiraatanii jireenya hanga jireenya kiyya jala deeman osoo jireenya ofii jala deemanii moo akka isaanii saa 24 liivii gubbaa bayeetiin maraatuu dhabe an kana birkana dhibi maaliif ummanni Oromoo kun jaalata maaliif ummata Oromoo biratti kabaja argatti maaliif ummanni Oromoo kun guutuun isiif dubbata nama rabbi jaalatu namnis jaalata dhugaa dubbachuuf wallaahi akkasi osoo kabajanii ta'anii irra wayya garuu nama rabbi jaalatu rabbi darajaa kana kenne maal godharre gubatanillee an jiraata jira wallaahi jireenya nama kamii olitti jiraata jiraan wallaahi kaliibi saa 24 irran bulle kan ribekki rafee saana barbaachise saatii dabbarame seenee dhufee kolfee tabadhee ba'uu taate malee namni riba ofii dhabee waa'ee dhimma namaatiif jala deemee telefoona namaa keessaa namni rafuu eegee telefoona fattashee gadi fattashee ol fattashee suuraa namatti ergee Firaa'ol innaa arrabsa maal jechu mee isin mee woot intaltanii ilaaltan mee maal jechu rabbii jedhaati ani nama dhibbo wajjin jiraanne namu tokko wajji jiraadheen sunis ka halaalaa ka maatii seeraan walitti nu kenne bakka walii galuun dandeenye wal dhiisne rakkoo miti raawwaan mataa naan hin kennina akkasii waa baay'ee dubbachuun barbaadu garuu ragaa wajji jira wanti hundumtu anillee nabirallee ga'e anas ragaa wajjiin Firaa'oliin akkana naa godha mataa gadi naa garagalcha naa arrabsa bersanuu waa biraati miti anaaf rifeensa qullaa mataa qullaa jiru sanuu anaaf Firaa'olii kiyya wajjin kushiinaa keessa dhaabatu hin beekammoo sa'aatii inni nakaasi sa'aatii wajji kaanas nin beekaan waa biraati miti bero osoo uffata duwwaa osoo qullaa jiraadhee faa qaata baayyu miidiyaa irratti garuu rifeensuma qullaa shaarbima ofirraa hin qabne malee waa biraati miti garuu bagguma nama tokko hojii jiraadhe wallaahi maali namni kabajaa ofirraa maaliif fuudhasin ati nama sharriin qotin namni yoo sharri siiquuti ofii isaati itti bada wallaan ammallee nama sanii olitti jiraadha malee sanii gaditti jiraataan jiru alhamdulillah garuu nama rabbi jaalatu namnis jaalataa ka ummata Oromoo na jaalachiise immoo haala amala kiyya osoo asirra bahee maraadhee akka barbaade ta'e osoo akka isaaniiti ani haqa addunyaa tanarraa galuu barbaadan ilmoo tanallee ilmoo yataamaa gochuu barbaadan namni ofii ilmoo isaa biyyatti gatee ilmoo yataamaa godhe asitti immoo ilmoo namaa yataamaa godhuuf yaadan hin ta'u immoo hin argatan ani firoo kiyya ijitiyya firoo anaaf jechuu wallaahi ani immoo kanaayyuu an deebisuufiyyuu hin feene garuu gocha ganamaa galgala namarratti raawwatamaa jirutu waan ofii shira xaxan wanta ofii shira xaxan maaliif namaan deebi'a an jiraataara jireenya kiyya isaan dhiisiti osoo nama namatti bulu taate namatti himatanii garuu nama ofiin bulaa jechuudhas kun yonnoo argite ofiin bulaadha malee osoo namni qabee danda'u taate namatti himatanii ani immoo hin beeka akka inni kana goonkuma hin goone bilbila keessaa hatamee fuudhame malee suuraan kiyya akka
inni kanan goone hin beekan dhibbaan dhibbatti bareechise nama waggaa torba jiraate inni maan nama akkam akka ta'e nama bareechise beeku amma dhama'eetiin itti zoore isaa 24 liivii gubbaa bira ta'anii dhiichisan kanaa miti nama inni jechu adda baane fi miti nama wanta boru ta'uu hedu ofuun duratti ilaalee beeku nama